Akkam jirtan daawwattoota fi kabajamtoota viidiyoon koo isin bira gahe martinu amma dabareen kan oduu kan isiniif dhiyeessu anumam. Walloo keessatti lolli cimaan hawaasa qulqulluu irratti deemaa jira. Walloonis nuti ilmaan warqituuti diinni yoomuu nun darbitu jechuun diina qe'ee isaa irratti dhufee ofirraa qolachaa jira. Oromoonni hedduun kutaalee garagaraa keessatti argaman kaaba fi kibbaa, bahaa fi lixaa akkasuma biyya keessaa biyya alatti anis walloodha jechuun aantummaa walloof qaban mul'isaniiru. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Namoota lola keessatti miidhaan irra gaheef karaalee garagaraa irratti gargaarsi taasifamaafii jira. Karaa Facebookii chaalenjii qopheessuun, karaa TikTokii irratti walloof gargaarsi birrii danuun walitti funaanamaa jiraachuu maddeen keenya ni foomsa. Akkasuma namoonni qaaman dhaqanii nama miidhamee Jeneraal Hospitaalii fi Kollejii Fayyaa Adaamaa keessatti argaman daawwatanii jiru. Yaalamuuf gara hospitaala Jeneraal Hospitaal Adaamaatii fi Kollejii Fayyaa Adaamaa keessatti argaman yaalii barbaachisu argachaa jiranii fi hin jirres akka jiran namoonni qaaman dhaqanii miidhamtoota achi keessa jiran ilaalan ni himu. Karaalee garagaraatiin gargaarsi birrii guuramee birrii 3 irraa hanga birrii 100,000 namoota dhuunfarraa haga dhaabbatatti nama biyya keessa hanga biyya alatti gargaarsi danuun isaa ummata kanaaf walitti qabameera. Profaayilii isaanii anis walloodha jechuun walloof aantummaa qaban daran mul'isaniiru. Gargaarsi karaalee adda addaatiin walitti qabamaa jiru kun garuu hanga ammatti ummata miidhamee hospitaala keessa jiruuf hin qaqqabne. Namootuma dhuunfadhaan dhaqanii hawaasicha miidhamee hospitaala keessa jiru ilaalantu gargaaraa jira malee birriileen danuu walitti qabamaa jiran kunniin dhaqee hawaasicha hospitaala keessatti yaalamaa jiru hin qaqqabne. Akkasuma mootummaan dhimma kanarratti ibsa inni baasee anis hin dhageenye, isin yoo dhageettan naaf qooda jechuun barbaada. Mootummaan maaliif akka callisee biyya ofii bulchuu keessatti hawaasni kun waggaa waggaadhaan keessattuu baatii ramadaanaa eeggatee oromummaa isaatinii fi islaamummaa isaatiin maaliif akka miidhamu naan galle anis waan hin beekneef dubbachuun barbaadu. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaan federaalaa qaamni yeroo kaan seera kabachiisna jedhanii olii gadi fiffiigan amma maaliif akka callisan anuun beeku. Walumaa galatti oduun kiyya kana fakkaata. Hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. An oduu kan isinitti odeesse anuma ta'uu bara galatooma isiniin jedham. ሰላም ጤና ይስጥልን። ወሎፍ ሀቢር መኑ